Attamoltan dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenya oduu namaaf qabnu kuno. Waajjira muummicha ministeeraa Abiy Ahmed biraa har'atuuta oduuf ibsi kennamee jira. Akkuma kanaan muummicha ministeeraa Abiyyiin kan durfamu waraanni ittisa biyyaa injifannoo guddaa galmeessiseera ka jedhu ibsi kun magaalaalee Tarsiimoo kan akka Daseef Kombolchaa deebisanii to'atamuu isaanii beeksisee jira. Torbanneen lamaan darban keessa humnoonni ittisaa akka to'atan bakkawwan Tarsiimoo dabalatee injifannoon kaleessa argame garee shoror keessaa Abuutiif injifatamuu hamaadha jedhe ibsichi. Humnoonni TPLF magaalaalee Affaariif naannoo Amaaraa erga qabatanii as qabeenya uummataaf dhuunfaarra miidhaa hamaan ga'ullee ibsamee jira. Dhiittaan mirga namaa hamaan illee garee kanaan siiviilota irratti raawwatamuu ibsi kun tuqeera. Humnoonni ittisa biyyaa loltoota TPLF adamsuu kan itti fufan yoo ta'u hedduun harka kennachuuf gaaffii dhiyeessan simatee jira jedha ibsichi. Biyyoonni warreen dhiyaaf dhaaboliin sadarkaa addunyaa hangi tokko dhiittaa mirga namaa guddaan naannoo Affaariif Amaaraa keessatti TPLF'n raawwatameef ilaalcha kennuu dhabuun kaayyoo siyaasaa kan qabuuf haala mirga namaa Itoophiyaa keessaa kan yeroo ammaa ilaalchisee ejjennoo isaan qaban sirriitti mul'isaa jedha ibsi kun. Walitti bu'iinsi Tigraay gara naannoo Amaaraatti babal'ate uummata miliyoona 1,411,313 qeerraa godaansisuun illee ibsameera. Mootummaanis uummata naannoo sanaa miliyoona 2 ol ta'an kanneen aanaalee 24 keessaaf midhaan meetirik toonii 28,065 ramadee jira. Yeroo hatattamaatti kadeebii kennu mootummaa waan ta'eef konkolaataan midhaan kuntaala 5,390 fe'atan ka jalqabaa gara Gaashanaaf Laallibalaatti ergamaniiru jedha ibsichi. Naannoo Affaar keessaa uummanni miliyoonni 1.3 gargaarsa yeroo hatattamaa ka barbaadan yoo ta'u uummanni 376 qeerraa buqqa'anii jiru. Balaliin gargaarsaa akka tokkummaa mootummootaa Finfinneef Maqalee gidduu itti fufuun illee ibsameera. Konkolaataan gargaarsaa 203 Maqalee dhaqqabee jira jedhameera. Lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa kanneen adda waraanaa irratti hirmaataniif galati dhiyaate kanneen ayyaana waggaaf biyya ofiitti deebi'uu fedhaniifis waamichi darbee jira. Humnoonni Abuut bakka qabatanii turan naannolee Walloo Kibbaa keessaa waaltaalee eegumsa fayyaarra miidhaa guddaa geessisuu isaanii qajeelfamni eegumsa fayyaa godinichaa beeksiseera. Gareen kun himannaa irratti dhiyaateef deebii kan hin kennine yoo ta'u waaltaaleen kunis hojii isaanii idilee haala hojjechiisuu dandeessisu irratti argaman jedhamee jira. Itti gaafatamaan qajeelfama eegumsa fayyaa Walloo Kibbaa Antana Dammallaash raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin magaalaaleef gandeen Abuut qabatee ture keessa kan jiran waaltaaleen eegumsa fayyaa manca'uuf saamichi hamaan irra ga'eeraa jedhan. Miidhaa dhaqqabillee gareen qoratu hundeeffamuusaa beeksisaniiru. Humnoonni Abuut lafa isaan qabatanii turan naannolee kaaba shawaa keessaa akka isaan ba'an gochuuttaansee tajaajilawwan mootummaa jalqabsiisuuf sochiin godhamaa jiraachuu hoogganaan godinichaa beeksisan. Kaaba shawaa aanaalee 5f gandeen 86 seenanii kanneen turan humnootiin Abuut guutummaan naannoo sana akka gadhiisan ta'uu bulchaan godina sanaa Taaddasa Gabrasaadiq DOF kaleessa ibsaniiru. Kan dimtsa wayyaaneen wabii godhateef eengaddatu ta'uudhuuf ibsa kennan ka jedhame Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el garuu humnoonni isaan hooggananis ta'e qaama isaan diinattiin jedhan haalli isaa gamaggamamee tooftaadhaan duubatti deebi'uu isaanii ibsuun ni yaadatama. Bulchaan sun akka jedhanitti naannolee gareen kun qabatee ture keessatti dhiittaan mirga namaa suukanneessaan raawwatamu qabeenyaan uummataa manca'uu himatu. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa garuu himannaa sana haalanii turan. Dubbii himaan Abuut Geetaachoo Raddaa kaaba shawaa Kombolchaaf Dasee akka karoora keenyaatti gadhiisnee baanee jedhan. Magaalaalee sana kan walaba baase murni qindaa'e hin turre kanas jiraattonniif ajajaawwan waraanaa Abiy beekuu jechuudhaan ergaa Tiwiitarii maxxansaniin beeksisaniiru. Dhimmootii kana keessaa tokkoyyuu taanaan nageenya uummata keenyaa mirkaneessuuf kaayyoo nuti qabnurraa waan hir'isuun qabu jedhan. Akkuma dubbataa turre torbanneen taanan keessa galmaawwan ajaa'ibsiisu bakkaan akka geenyu mirkanaa'inaa jennu haala jiru sirreessuun toora qabataa jira jedhan. Xumura Qaarmaa barrii qabee hanga Daseetti garee diinaa xiqqoof guddaa dhabamsiisneerraa jedhaniiru. Salphaadhumatti Abiyyiif michoonni isaa nu waliin gitan nu duuba tooftaaf yaadaawwan mala hojiitu jira jedhaniiru. Lammiiwwan Sudaan kumaan lakkaa'aman fonqolcha mootummaa kan waraanni baatii onkoloolessaa keessa geggeesse mormuudhaan kaartuumiif kutaalee biyyattii kabiroo keessatti hiriira mormii geggeessanii jiran. Poolisiin hiriirtota masaraa pirezidaantummaa cinatti hiriiran kana bittimsuuf gaasii mimmaansu gargaaramuu hiriirtonni kun dubbataniiru. Associated Press akka gabaasetti magaalaalee kaartuumiin ala jiran Kasalaa, Senaariif Poort Sudaan keessallee hiriirawwan mormii geggeessamaniiru. Waraanni Sudaan onkoloolessa 25 aangoo qabachuudhaan mootummaa ce'umsaa biyyattii keessa kanneen jiran
Aangawoota hedduu to'annaa jala oolchee jira. Eebla bara 2019 warraaqsi uummataa ka'ee hooggantichi yeroo dheeraa Omar al-Bashiriin aangoorraa erga darbee as fonqolchi mootummaa geggeessamuun yeroo lammataati. Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan sagalee Ameerikaati. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kibxata har'aa pireezidaantii Raashaa Vilaadimir Puutiin waliin gama viidiyoon waliin ka dubbatan yoo ta'u haalli Raashaan naannoo Yuukireen waliin waldaangeessu irratti waraana ishee walitti qabdu yaaddoo weerara Raashaa laalchisee jiru hammeessee jira jedhameera. Gabaasaan Nitaa Paawul jaallanne dhiyeessa. Raashaan humnoota ishee daangaa Yuukireen irratti hedduminaan qubachiisuu ishee kan ilaaleen pireezidaan Baayiden gama viidiyoon Vilaadimir Puutiin waliin kan dubbachuuf jiran ta'uu Waayit Haawus beeksiseera. Sochii Raashaan gochaa jirtu kun biyya ollaa ishee taate xiqqoo Yuukireen gidduutti wal waraansi ka'aa sodaa jedhu uumee jira. Itti gaafatamtuun pireesii kan Waayit Haawus Jeen Saakii wiixata kaleessaa akka jedhanitti pireezidaantonni lameen marii gaggeessan keessatti waa'een Yuukireen ajandaa isa olaanaadha. It's also an opportunity to discuss a range of topics in the U.S. and Russia relationship, including strategic stability, cyber, and regional issues. But you can certainly expect that. Hariiroo Ameerikaa fi Raashaa gidduu kan ilaaleen mata duree hedduu irratti dubbachuuf carraan jira. Garuu yaaddoon keenya sochii waraanaa daangaa biyyootii lameen irra jiru waan ta'eef marii kana keessatti dhimma barbaachisaaf beekamaa ta'uusaa beeknaa jedhan. Torbanneen hedduuf waraanni Raashaa naannoo daangaa Yuukireen irratti bobbaafamaa akka jiru suuraan saatalaayitii irraa argame mul'isee jira. Aangawoonni tika nagaa kan Yuunaayitid Isteetsi akka tilmaamanitti waraanni 70,000 ta'u qubatee jira. Wiixata kaleessaa pireezidaantii Yuukireen Vilaadimir Zelenskii waraana isaanii kan kutaa Doonetsk gama bahaa keessaa kan daawwatan yoo ta'u haleellaa Raashaa faccisuuf dandeettii qabu jedhaniiru. Pireezidaan Baayiden baatii fulbaana darbe Zelenskii Waayit Haawusitti simatanii ennaa turan abbaa biyyummaa Yuukireen eegsisuuf akkasumas weerara Raashaa duratti akka seera addunyaatti daangaa Yuukireen akka kabajamu gochuuf Yuunaayitid Isteetsi cicha cimaa akka qabdu mirkaneessaniifi turan. Garuu hoogganaan Raashaa ka filannoo bara 2024 gaggeeffamuuf jirutti dorgomuuf jiran akkasumas kan ofii isaanii akka hoogganaa jabaa fi humna qabeessaatti of ilaalan Puutiin Baayiden injifachuu danda'u yoo ta'e ifa mitii jedhu xiinxaltoonni. Itti gaafatamtuun pireesii kan Waayit Haawus Jeen Saakii akka jedhanitti bulchiinsi Baayiden yaada tarkaanfii gama diinagdee fudhachuu kunis kan uggura of keessaa qabu dhiyeessuun Raashaan akka dhaggeeffatu gochuu yaada jedhu qaba. Qabsaa farra sirna apartaayidii ka turaniif qabsoo cicimaan isaan mudatee ture jireenya isaanii irra hedduu immoo mana hidhaa Rooben Aayilaand kan Afrikaa kibbaa keessatti ka dabarsan Ibraahim Ismaa'eel Ibraahim wiixata kaleessaa umurii isaanii waggaa 84tti du'aan boqotan. Mana isaanii Johannesburgitti argamu keessatti yeroo dheeraaf dhukkubsataa erga turanii booda du'aan boqochuu isaanii paartiin biyya bulchu African National Congress ibsa baaseen beeksisee jira. Adoolessa tokko bara 1937 kan dhalatan hiddi dhalata Hindiif qabsaa'an kun Afrikaa kibbaa keessaa bittaan loogii sanyii warreen adii waliin lola geggeessame keessatti kanneen maqaa guddaa qaban waliin adeemsa geggeeffame keessatti hirmaataniiru. Sirna apartaayidii jalattis mormii karaa nagaa geggeessamurraa gara qabsoo hidhannootti ce'uudhaan bara 1963 shiraan to'annaa jala oolanii gara Rooben Aayilaanditti ergamuudhaan waggaa 15f erga hidhamanii booda bara 1979 keessa gadhiisaman. Xumura bara 1980 keessa innaa baqarra turanitti paartii ANC'tti dabalamanii hojii hedduu hojjetaa erga turanii booda Swaziland biyya ollaa keessatti qabamuudhaan ganiinsa biyyaan himatamanii gara mana hidhaa Rooben Aayilaanditti deebifaman. Mana hidhaa keessatti Neelsan Maandeellaa waliin kan qayyabataa turan yoo ta'u Jaakob Zuumaa waliin illee kutaa tokko keessatti hidhamanii turan. Ibraahim dhumarratti bara 1991 gadhiisaman. Filannoon paartii hunda hirmaachisellee Afrikaa kibbaa keessatti waggoota 3 booda geggeeffame. Pireezidaantiin Afrikaa kibbaa Cyril Ramaphosa ibsa kennaniin walabummaa biyya keenyaaf ka qabsa'an walitti bu'iinsa biyya addunyaa keessaa furmaata fiduuf lubbuu isaanii kan kennan michuu qabsoof gorsaa kabajamaa du'aan dhabuu keenyatti gaddineerra jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.